mata dureen eebbaaf waamamteettaadha. Kaayyoof karoorri Waaqayyo eebba taanaan dhaloonni keenya maaliif abaarsa keessa jiraata? Waaqayyo ga'umsa kaayira taanaan maaliif namni ga'umsa dhabe yoo jenne akka dubbii Waaqayyootti yaada Waaqayyoo fudhachuu dhiisuudha. Hin eebbifamta siin jennaan lallaba kan biraa dhaga'uun siif hin ta'u. Ati mucaa Waaqayyooti siin jennaan lallaba kan biraa dhaga'uun siif hin ta'u. Inni sagalee Waaqayyoo jedhe ga'aadha. Mee ga'aadha jedhame. Inni sagaleen Waaqayyoo jedhe ga'aadha jedha. Sagaleen Waaqayyoo akka jedha seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irraa ani saba guddaan si godha sin eebbisa maqaa kees nan guddisa eebbaafis in taata isa kanan mina harkaa fudhate hin ta'aaf mee ani eebbaafan ta'a jedhame namni akka jedhamu kuni bakka nama kanaa yoo galchitanii kiristiyaana sin turre soomaaf sagadaan kadhachaa sin turre kana dura Waaqayyo irraa waan dhagaye hin qabu Waaqayyo mata akka tasaa itti beetti dubbachaa jira nama Waaqayyoof adda bahe nama maatiinsaa adda bahe namoota gooftaa beekan miti takkaama sitti ba'u malee si gaameen jettaa laata haalati keessa jirtu nutuu hin daangayin akkaataati deddeebi'aa jirtu nutuu hin daangayin akka gaafa Saa'olitti mul'ate takkaa sitti mul'annaan waan qabdu lafa keessee bara baraan duukaa buuta ameen jettaa laata eebbaaf taataa siin jedhe Waaqayyo addana lixxee miila duwwaa baata taanaan addana lixxee harka duwwaa baata taanaan rakkinni jira si bira Waaqayyo gooftaan si eebbisuudhaaf gara kanatti si waameera ati eebbaaf taatame ameen jedhime waan of harkaa qabnu baay'ee beenna waan ta'eef Waaqayyo gooftaan maccaa mana kana keessatti waan harkaan qabatamu agarsiisaa jira waan ta'eef darabeen kan keeti barana kanaafan kana buradhee as ba'e waggaa har'aa jaallattes jibbites iddoo kana situ dhaabata ameen jettaa laata situ haasa'a akka namaaf ililchitee waggaa dhufu immoo hankeetiif ilillee fudhata Waaqayyo meen karanna Waaqayyoon hundi keenya hamma jette geessa waan jette iddoodhaan geessa ati danda'aadha ati beekaadha ati qulqulluudha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni kee fi araarri kee gara keenyaa dhufu araaraan nu golgi ati haalati jette keessa seenuuf araara qofaatu nu barbaachisa yeroo araara isin barbaachisutti immoo teessoo ayyaanaa jira dhee barreeffamee jira tokkoon keenya teessoo araaraa sana keessa linnaa nu gargaari ayyaanni kee tokkoon nama budduqfame halaatamu eebbi kee inni dhuma hin qabne sun namarratti dhangala'u iji kee obboleettii kana haa ilaalu iji kee obboleessa kana haa ilaalu waggaarraa seenaa jijjiiramaa mana isaa maatii isaa dhala isaa wajjiniin qe'ee ishee wajjiniin fira ishee wajjiniin waan jijjiiramaa bisii baatanii gara keetti haa dhufani imimmaan haannaa bara baay'ee akkuma irraa dhaabbate Waaqayyo beekaadha jette obboleessi kuniif obboleettiin kun waggaarraa beekaadha jedhani dhugaa kee hubatanii sagalee kee fudhatanii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin achi ba'uun fedha keef jaalala kee haa ta'u sagalee keenitti dubbadhu maqaa Yesuusiin ameen. waldaa Makaana Yesuus katarraan dhufe dubbii Waaqayyoon isinii fidee dhufe elaa sagalee Waaqayyoo karoorri Waaqayyoo jalqaba maal hin jennu taanaan nuun galu namuma tokkorra kaanee hundoofne tiksiima tokkittii keessaa luqqifannee baana yoo ta'e bara jireenya keenyaa sanaan jiraanna keessumaa amantoonni biyya naannaa Afrikaa jiraatan Awurooppaas iddoo adda addaa dabalatee ka'umsa bade wangeela badetuun ta'in ka'umsa bade akkaataa duritti of beeknutu amantaa nuyi keessa turre iddoo adda addaa ta'uu danda'a ortodoksii as bata kiristiyaanii maaramii kanaati gara daaqonii waggaa 5 ture tamroomaas tamaareechitti baradheeraa lafti nuyi itti baranne kuni yoo moofa'an yoo waan ciccitaa uffatanii deeman yoo rakkatan qulqullummaatti waan jiraatu iddoo fakkaatudha yoo callaa nyaatan yoo minaan irraa fagaatan yoo eebbarraa fagaatan qulqullummaa lafatti fakkaatudha fudhannees waldaatti dhufne kana keessattis kanuma fakkaata
har'a waaqayyo teebbaaf si waamee jedhamee gaafa lallabamu iddoo baay'eetti wangeelaa badhaadhinaa lallabuu jedhu iddoo tokko tokkotti nuyi wangeela baarsaan qabnu jaallannes jibbines mee ameen jedhame waaqayyo dhala namaaf siluma isaa ganama bu'uurri ganama addaamiin maaliif uume isa addaamiif Yesuus Kiristoos gidduu jiru lafa kaa'a inni dhimma nuyi hojjennee itti galle malee dhimma Yesuus yookaan waaqayyo hojjetetti nu gashe miti namni amantiidhaan jiraata amantiidhaan kufa yeroo baay'ee nan dubbadha addaami amantiidhaan kufe mee yaada keessan asirratti qaba seexanatu addaamiin kuffisetti beenna hunda keenya hin qabnes hin kuffisnes wangeela hubattanii ittoo ta'e ilaaltanii ittoo ta'e mukas kuteetti illaan han isin dhibu nyaadhaayyuu hin jenne suutadhaati ilaala nyaadhaas hin jenne kuteessitti illaanne hin kuffisne garuu yaada laateef yoo nyaatteef akkas taataadha har'a si yaada sii kenna waaqayyo si yaada sii kenna yoo tole jetteef eebbaaf taataadha giddiidhaan qabeesin eebbisu waaqayyos giddiidhaan qabeesin kuffisu seexanni duris ammas gara fuulduraatti yaada seexanaa yoo laaltan isuma addaamiin jedhe yoo kanarraa nyaat silaanni qoonqoodhaan deema yeroo hundumaa yoo dhagaa kana daabboo goote ilma waaqayyoo taata jedhee Yesuusin qoruu gaafa dhufe namni dhimma buddeenaadhaan jiraata miti kaayyoonni waamame keessa sagaleen waaqayyoos jiraadha yoo kanarraa nyaatte bifa waaqaa fakkaataa Yesuusis ilma waaqayyoo ta'eetu jiru gaafa nyaatte taataa namaan jira seetan gaafa yaada koo fudhatte akkas taata'edha Yesuusin yoo nyaatte ilma waaqaa taata malee miti of shakkiidha addaamiif Yohaaniinis yoo kana nyaattan waaqayyoon fakkaattuedha waaqayyo immoo bifa isaa fakkaattisaatiin uumeedha yaada laata har'as yaada kana ofirraa qirixxee galta ameen jettaa laata harka kee mirgaa ol qabi an eebbaafan uumameedhi fayyinaafan uumameedhi nagaafan uumameedhi guddinaafan uumameedhi ani namana argamni harka kee keessa jira karaa bal'aan babbanamuun harka kee keessa jira dhageessanitti yoo ta'e kaleessa dhugu ba'umsi namoota baay'eedhaaf gaaffii ta'uu danda'a nama miliyoona 5 irra jiru naaf kadhatama nan jijjiirama iddoo kana waaqayyotu jijjiira jedhee sababa dhufeef ilaame ammayyuu baay'een keessan dheebuu keessantu deebii keessan ta'a yeroo dhuftan akka illikiitti hin kaatan taanaan rakkisaadha ila dhaggeeffadhaa har'a wanti tokkon isiniin jechisiisuu dhufean hin jetta ameen jettaa laata me hin jedha jedhame hin jetta waaqayyo hin keessanatti farrama gidiraadhaan hin jetta dhukkubaan hin jetta gadaantummaadhaan hin jetta du'aan hin jetta hin keessun baasirraa buusa ameen harka keessa mirgaa ol qaba ani mul'atan qaba barsiisi koos akkasi yerooti ofirratti mirkaneessitu waaqayyo chaappaa isaatiin si mirkaneessa maalan jedhe yooti ofirratti mirkaneessiti seera uumamaa boqonnaa 27 ijoollee lamatu wal duukaa dhalate yeroo isheen mana waaqayyoo dhattee waaqayyo ergaasaa akka jedhe macca lamatu si keessa jira jedhe mucaa lama jedhe miti macca lama har'asati macca fuutee galta malee mucaa fuutee galta miti maseentuun illee yoo deesse 7 ameen jettuu laata tokkon mucaan jedhama malee 7 mucaan jedhamu macca jedhama inni garaa kee keessaa wal dhiibu macca lamadha macci lamaanuu macca eebba dheebotudha hin dhalatanii eebbi garaa Yaaqoob dhaqee heesaa harka qullaa raafe waaqayyo wanta inni jedhe tokkon isinitti himuu barbaada akka jedheen seera uumamaa boqonnaa 27 yaa abbaa koo jedhe guutummaa sakkasin dubbistaniif tiksitti isin dhoose yaa abbaa koo eebbi kee ishee kana qofaadhaa jennaani obboleessa kee fudhatee sokkeedhe ni sun ishee barbaada kun ishee barbaada meemmee inni eebba barbaaddu mana waaqayyoo keessatti utuusii ta'ee biyyaaf taate utuusii ta'ee namaa dhaabatte yeroo hundaanan jedha kan qabu biraa nama ga'a kan hin qabne biraa rakkinatu nama ga'a waaqayyo ganama kana akkan dhaga'ee dhufetti chaappaa harka keetti hodhee si galcha eebba addana keessa akka taargaatti fudhattee galtutu jira
inni kaan taargaa makiinaa fudhatee gala, inni kaan taargaa manaa fudhatee gala, inni kaan taargaa lafaa fudhatee gala. Ilaa kan Waaqayyoon jedhe keessa maqaa pilaaniif kaartaan isaa maqaa namaa ta'e mootummaanis beeke tokko bar tokko boorsaa kee guutee harkatti si dhoofsisiisee kaartaa pilaanii si jijjiirsisa. Ameen jettaa laata. Abbaan barbaade haa qabatu. Ati Waaqayyo wajjin walitti hidhadhu. Isuma qabamaa, isuma bishaataa, isuma xumuramaa biraan si baasa. Abbaan isaa akka jedhe eebba fakkaata garuu keessi isaa eebba miti. Ati obboleessa kee Yisihaaq obboleessa keetiif bitamtaa jedhe. Ati billaa keetiin jiraattaa jedhe. Ati garba isaa taataa jedhe. Yoo diddee jalaa totochoote garuu wanjoo sana boquu keerraa buufattaa jedhe. Namoonni Amaariffaa Oromiffaan nageen jijjiiru keessa እምቢ ብለህ በተቃወምክ ጊዜ ቀንበሩ ካንተ ይሰበራል። ፍረዱ ከነና አርካ ሂዮጀት አባራ ጅራም ኦቦሌሳፍ ገርቢቻታት ሊቂነ መራፉ ተወሲን ጀደብ ሂጀቹ ቀብድ አሜን ጀዲሜት ነማገዲ ኤውንጀት ሳሙኬት እንጀት isa si keessa taayaasaw qilleensa kanarraa seexanni haasaa'ol isa kaaniin ati dhukkubsataadha, isa kaaniin ati milkooftuudha, isa kaaniin ati namantaatuudha, isa kaaniin ati hinkufteedha. Innati keessa keetti ameen jettee asitti fudhattu bakkee sanaas akkasuma fudhattee sirratti hojjechuu danda'a. Ani rakkataa miti, ani gadaanaa miti, ani kiraayii keessan jiraadhu hin danda'ama. Ameen jettaa laata. bara 2009 asumatti kadhanne hundumaatu qixxee kadhatamee fi galee kuma keessan ani karaa miidiyaa adda addaas konferensii adda addaattis kanuma dubbadha deeme waan ani ijaan arge waan ta'eef waggaa 20 kuntaala 7 galfata waggaa 20 ilaala addanatti kadhatamee fi galee lafa kuntaala 7 galfaturraa kuntaala 97 galfatee dhufe. Ilaa waan sittima ciniinamee jira malee kan kee akka hojjechaa jirtu sana miti. Waaqayyo ilkaansaa tajjeteerraa si yarcaasa. Ilaa suuqiin keessun, ilaa nagadi keessun isheen xinnoo bubuutu sun xinnoo miti. Addanaatii qulfiitu hirama. Ameen jettaa laata. Ilaa sitti himaan jira akka hojjette miti, akkati milkaa'ina dhabde miti. Addanaa gaafa baatu waan argamu miti. Yeroo masi argu ofiin banamee beekama. Ofiin banameetu si argatta. Ofiin banameetu ija kee duratti mul'ata. Mee ofiin beekee banama jedhame. Addanaa kadhannaasaaf ta'e ergaasaaf ta'e ameen jedhee fudhatee gale. Dibata fudhatee gale. Minaanuma isaarra facaase. Laficha bal'ate miti. Hektaara bite miti. Waggaa 20 lafuma sanarra qote garuu akka jedhe simbeeku lafa nana. Akka duriitti simbeeku lafa nana. Suuqii kee keessa naannoftee taasofta. Ameen jettaa laata. Lafa nagada keessa naannoftee taasofta. Ameen jettaa laata. Simbeeku lafa abaarsi namarraa cabuun nufe. Lafa nana waggaa 20 saboorma keetti kaame qulfii dibata kanaan sirraa dhangalaaseera. Amma sittan facaasa. Lallabi iddoo kanatti lallabamaa ture Yisihaaq lafuma sanar. Ameen. Biirooma sanar. Nagaduma sanar. Inni beela dhadhee lafa sana lafa baqatee no hin deemin dhufeenitti si dabalama. Dur qofaa kee taanaan beela sitti ta'e ani abbaan eebbaa dhufeenitti siif dabalama. Lafuma sana qoteedha sagalee Waaqayyo. Ameen. Lafuma kam? Mee dhagaamaan jiruyi. Mee lafuma sana jedhame. Suuqiidhuma sana jedha. Gadameessuma du'aa sanatu mucaa baataaf. Doktariin dhugaa jedhe mijoo. Waan barate jedhaam doktariin kaansariin inni jedhe sirriima. Hinduutan inni siin jedhe illee sirriidha. Ati garuu gaafa baatu ani warra du'an miti. Ameen. Ani du'uyyuu jireenyattan jiraadha waan ta'eef warra du'an keessaa miti. Ilaa inni barbaaddataan fayyinni jiraaddan. Kaansarii dhanna kee keessaatti dhiiga Yesuusiin labsitaa soba teesse. Walii wajjiniin jiraachuu hin dandeenyu. Ameen jettaa laa. Ammachi booda lafuma sana facaase. Dachaa dhibba. As qaba harka kee. Waani birrii tokko irraa argattutti dhibba edaa Waaqayyotu. Kuma kudhaniin ejjetta sana namuma sana edai.
miliyoona kudhanii taana namuma sana eedai maal godha beetta gaafa dafinoo asii baatu jalqabee Yesuus waa baatee si duukaa galaa meena duukaa gala edhi meena mamantu tokko Yisihaaq eessarta ka'ii dhaabadhume Yisihaaq Yisihaaq isa Abrahaam fa'aa eddala Yisihaaq eessa jirta ani waaqayyo waan atti maa jira mee baruma kana edhaame namni waaqayyo raajii masarat kaleessa waa dubbataniiru faarfannaa isaarraas waan asitti ta'u ergaa keetii jedhame kadhanneetu dhufne idduma sana biyya siin jijjiiru ila lafa guddaa sii kennuu danda'a makiinaa furishan sii bituu danda'a garuu jalqaba idduma sanatti siin mul'ataan jedhe mena wajjin jedhime lafuma sanatti biyyuma sanatti hojiima sanatti naannaama sanatti jedhi kana wajjin allama tarkaanfadhu waaqayyo nan fuudhee galaa jedhi iddooma sana jedhi barana 2013 ji'a torbaffaa arrimeeq kudhanii gaafa kudhanii jedhame torba 2013 tokko jedhee manitti ba'aa jedha lafuma sanarraan dachaa dhibba galfadhaa jedha ameen jedhiitiin harkaa fudhadhuga lafa kam biyya kam safara kam mandaraa kam achumatti sirraa caba'ee ameen dhukkubi keessatti caba halaasum mee fuudheen galuu edhime dabali fuudheen galuu edhime hintaa tokko hintaa lama hintaa sadii sirraa cabeera taa Yesuus barabaraan gooftaadha na dhaggeeffadhu kaleessa mucaan nu gaabee jira makiinaa kan fidanii dhufan lamaan sadan afuran tokko argeera makiinaa qabu miti qabeenya isaas qabu miti amma dana keessa nagaadee waggaatti birrii tokkuma jedhe hankoo waggaa 12,750 darbitu jedhe ila mucaawuni waaqaaf lafa galagala malee 750 darbu huma du'a kanaan garuu sagalee waaqayyo lafa araaraa kanatti 750 gidduu xaalqaa gale ameen jettaa laata xaalqaa gaafa galu waggaadhumatti suuqii ijaaruun isin danda'ame waggaadhumatti mana dhuunfaa ijaaruun isin danda'ame waggaadhumatti addana dhaabbatanii galanni isin danda'ame ameen jettaa laata ila lafuma kee dambidolloo masan gidaamii masan gimbii masan asoosaa masan harar san achuma sii dhufa waaqayyo ameen jettaa laata mee achuma edhame geerar biyya isaa miti geerar biyya hamtuu biyya boolalee biyya biyyoon diimaa biyya facaasan midhaan hin laanne biyya misoomni irra hin jirre lafa hundumtuu itti beekame kana waaqayyo dhaqe nan nu fadhiisi jedhe boolalee madiimtuu waan biqishinetti ana dhufaa jedhe waaqayyo kaleessa karaa raajii ergaan tokko dhufeera eenyu fa'a akka gale hin beeku lafa onaan maal godha jedhe waaqayyo mee jedhaame lafa onaan maal godha jedhe lafi onaan saayinsiidhaaf maalla lafuma onaadha warra biyya bulchuuf maalidha lafuma onaadha waaqayyo galagashii hodhaameen jettaa laata hin hojjettaa dafqa qullaa har'a wayiin cabsita amma hojjettoota mootummaa laaltanii birrii 5,000 nyaatu taanaan na dhaggeeffadhaa karoorri isaanii waaqayyo miti karoorri isaanii Yesuus miti birrii 5,000 kiraayii kanarraa haftee minaanirraa hafee maatii koorraa hafee gatiin jenneet ishuma 5,000 gidduu sanatti fidhu sammuu isaanii 5,000 keessa taa'e malee waaqayyo 500 gochuu hin danda'a la dhaggeeffadhu sammuun ati itti waamamte kuni situu tilmaame malee miliyoonerii miti ati biiliyoonerii dhaameen jettaa laata ameen jedhi fudhadhu si jedheen ana tunii kamu si jedhe malee waaqayyo jedhe miti anaaf hin ta'a la dhaggeeffadhaa namtitti dhibooftuu tokko macaafa qulqulluu keessa jira waggaa 38 fayyina bira taa'e mi'aan biraa dhiisaa namuun qabin eenyuyyuu ittiin niqin yooma hin ciisa ta'e cal jedhee gangalate biran ga'u
Me ambirana kidaisin. Namichi kuni nagaranyada. Yesusum tigafa dhufe akka jedhe. Namicha nana fayyuu barbaada maal kana nee gamiti hin jenne akka kiyama kan. Ba. Fira maaliin qabattee tedhe. Oduu jalqabe. Wasiilli koona dhiise barreeffamee jiru malee. Durbiin koo waggaa meeqas taa'e waan baay'ee oduu kee dhiisii kaayisiree foodii sokke deesu. Har'a oduu kee dhiisameen jettaa laata. Nama hin qabu. Utuu nama na wajjin hojjetu argaddeemoo utuu baankii waan liqeesseemu hanqaxaleedhaam jetta amnistiinuu siin liqeeffamu. Simatu kaameen jettaa laata. Balballi kee ofiin beekee banama. Hin amantaati har'a. Mee namni na amaneetu. Na dhaggeeffadhaa gawaan isinitti hima. Seera macaafa qulqulluu keessatti kanatti tole jette Waaqayyo tole jedhaadha. Duu tole jette taanaan hin bultotti toleedhannis. Hi'ii jette taanaan hi'ii jedha. Ilaamee hojii ergamoota boqonnaa 12 gaafa laaltanii Yaaqoobtu qalame. Bakka abboonni keenyas qalamaniiru anis nan qalamaa jedhe dibbinii maqalame. Phexrosin immoo siin dabalaa jedhe laa argite binee borganaa immoo darabee keetiin ani immoo jedhe. Har'a akka jettameen jettaa laata. Ani immoo barreeffameen jiru ta'e iyyuu ganaa erga lama barreessa gurbaan mul'anni keessa jiru mul'ata du'u miti. Mul'ata qaalluun irratti hojjettu miti. Ani immoo naan gowwaa kee barbaade wayyaa baafachuu jalqabe. Caammaa baafatee lesh. Du'a boriin jiru galgala kana irribas akkamii hin kurruufa. Waaqayyo waaqarraa gammade ameen jettaa laata. Utuun butaminiin dura Waaqayyoon gammachiisuun isaa dhugaa ba'ameera fedha wangeelli. Ilaa dhaggeeffadhu Mikaa'eliin teessaa jedhee gad ergeeka. Ergamaan dhufe sun Phexros hin jenne maaliif irriba isa du'aa keessa jira. Akeedu wangeelli cinaacha isaa keessa booksiidhaan. Dhub ameen jettaa laata. Jedhee gaafa ka'u kaayi maal kaayi kophee kee kaadhu nama akka kee du'a. Nama Waaqayyo rafe kana ergameesii dhufeera. Balbala danqara sana inni laalin inni gaafuma si argu banama. Ameen jettaa laata. Hinkee kophee isaa kaate abjuutti fakkaateedha. Waan asiisii ta'u abjuusitti fakkaata ameen jettaa laata. Facaasaa dhufu si waamu. Injirtan addan torbanarraa si waamu. Inni dursi dide ofiisaa beekee sii gaddiisaan jechaa jira. Me maqaa kee waami mee namni tokko as keessa. Dabali maqaa kee waami. Dabali maqaa kee waami. Maqaan kun galmee Waaqayyo irratti amma jalqabee barreeffameera. Maal barbaadda amma amantiidha addana araara jira addana eebbatu jira addana በእግዚአብሔር ጊዜ የሚደረግ በረከት አለ። በራሳችን ጊዜ ሳይሆን በራሳችን ብቃት ሳይሆን በራሳችን ችሎታ ሳይሆን በእግዚአብሔር ጊዜ በምህረቱ የሚፈጸም በቸርነቱ የሚደረግ ሃሌሉያ ኢሳ ከነባቴ ሲዱ ፋጅራጋ አብጁት ፈካት ዳገዬ በይ ዳጌሴ ባታ inni bara dheeraadhaaf karaa gandaa karaa godinaa karaa aanaa didame si barbaanna jedhame waraqanni keessan siidhu alaabaa gatarra bajana marra dalaba suuriya siidhumeera jedhame maa inni waansa abjuu ameen jettaa laata abeet ila ergaannaa dhufa amma Waaqayyo gaafa boojuu xiyoon deebisee abjuu taane na wajjin jedhime Waaqayyo edhi gaafa abjuu imi waami kama kake Waaqayyo gaafa abjuu boojuu ko gaafa deebisu edhime abjuun taa'e akkanaan jedhe hafuurri qulqulluun abjuuma si godhee afaan si qabachiisa siin jedhe furadha sirra furadhu gamarra maa inni ana daayi waggaarra asinis qaawwaan guute asinis guute fuunduraan guute garanaan guute garatti garagaltu wallaalte afaan kee harka kee farraka aanuma eeyyee si'uma dhaameen jettaa laata hin ta'u jara keenya hin ta'u isa tokkotu bunuma na harkaa ka'uu dideedhe soo goda keenya harka na harkaa ka'uu dide Waaqayyo immoo gaafichas waamee inni walitti si jalaa qabame sun takkaatti si geggeeffama jedhe gaafa ngalu jedhe ammas namni bunni bitu dibeedhe anumarra liqi utuma jedhu magaazina lama kaa'edhe
anu mama gazina lama kauda chakula tokolu talte bunnede pakato raba ila wagode wakayo amenge talata yaron debisu jalqabu ede kanu magazina tokko gafan fitu inni tokko fayyansa tirfiteede makina sabita tena madacha fatedufi askabi malo arkake inni sidide sun hojjechuudha foriitun jiru asin immoo wayin qabamee jira firma mangistii irra jira birriin hin jiru firriin jiru asi gargaaru hin jiru elaagaasa kana keessa daggala ciraa dhagaa kaasaa awwaala duuchaa inni gaaficha galaanarra deeme irra deemaa sitti dhufa gaabeen jettaa laata eewu Yesus tu isa siyaaddeesse sanarra deemaa dhufa nama meeqa bidiruura jira meeqa jira 12 isa na yaaddeesse irra kan deemte si'i gooftaan jedheenaan qofaa keenya deemtu inni tokko warra 11 beeku ani maa'ennaan hiyyaabatamaa inni dheenaan na yaabbisiin si yaabbisaarrameen jettaa laata maal kunoo salphaadha eenaan kan natta maneef hin taadhaam kottu jedhe kaleessa na yaabbattee turte harroo Petros beekam sodaattitti sasi waameef safuu waan jettu irratti fakkaata bishaan inni immoo kana dhaggeeffachuu dhiise Yesuus bira ga'e haasaa sana waan jalqabe fakkaata gaarummaansaa miilla Yesuus jalatti kufte yoomu kufteeyyuu achumaa qabeessi kaasaameen jettaa laata namoonni baay'een achi keessa jenneerraam silayyuu ofumaa kee malee jenneerra hin jedhini nafani Yesuusoo isachi keessaa fuudhee duddarra kaa'atee barreeffameen jiru isa liqimse carraa lammata yaabbachuutu saaf ga'ameen jettaa laata si'at jalqabaa kuftee ergaan sii dhufee kaatee namni carraa dhabde lammata immoo Yesuus anaa wajjiniin deemtaa lammata gadi liqimfamtu Petros Yesuusii wajjiniin bishaan sanarra deemee markabatti gale mee harka keessa mirgaa ol qabaame barana moo'edha isa na yaabbatee yaabbadheedha adaraa keessa nan jedha 2013 jechaa jiraman inni 14 kan biraadha isa 14 abbaan tattaafate ayizaabii nu islaamuun qaqqaba hankee dinqiidhaan siin jechaa jira mee ameen jedhi mee ati kaanee dhaabanna hiidhime elaakeedhe waaqayyo ani jedhe wanjoo sirra taa'een sirraa kaasa miti sansalaticha sirraa kaasatu hin ta'in dibatuman sirratti dabala sansalanni sila akkasitti siidhe na ilaalaa artamini dibalni gaafa dabalamu dhanni keen furdata dibanni gaafa dabalamu dhanni keen furdata utuman beekimme ofuma isaa xaaxaa'ee caba tasirraa lafa dha'uusaa argite dibatuma sirra kaa'ameen jettaa laata furdina keerraa kan kee dibata ayyaanicharraa kan kee sansalanni kee sirraa cita meenarraa citaa jedhame amanaa gaanaasaan dhufe miti waa qabaddu meeti hin jedhime gadin ta'u namaa gadin ta'u jedhime hin jedhika yerooti didduga wanjoon sun sirraa xaaxaa'ee ilaanan nagaa qarxam jedha ameen meenarraa caba jedhime warrumti addana keessa hojjettanu xaaxaa'ee cabe galata waggaa haaraa ameen jedhika kan hundaati misa viidiyoo waraabu kanaaf waggaa haaraa waaqayyo anaafis ameen jedhime 2009 naabadhee lallaba namni barana fudhate ani mana qaba hiyyaanne garuu yeroo raajiin masarat namni barana fudhate mana jaarrachuu miti hin dabalateedha ameen jedhe dafee bara koronaa namni dhiphatu anis qorqorroo 53 ijaare dabale taa'eeni ani irraanfadheera isa hin qabnetu dhugaa baamini yeroo baay'ee isa qabuuf gaafa dabalamu ni irraanfata nan irraanfadhe torban roobii darbee dhufee raajii ko maal wayyaanis dabaladheeraa mee daamanan jedheedha ameen meenaa dabaleedhaame tajaajilaa maafuun dabalaam jara keenyaa nutu dide malee atillee nagaddee bulta atillee hojjettee bulta isuma waaqayyoof hojjetu bajata bataasaa hin qabneefu bajata ta'a waaqayyo as qabi harka kee addana afuura qulqulluun natti qulfii fudhatanii ba'u naan jedhe waaqayyo qulfii tamiin jedheen addarran galaa
إجرّنجلا مجاكو في يكات تكل يا شنا في النتن منفسي ستالك زيابير إنجي جرام تاتي نما باير أفي بتات إجمع سلان رترك أجيفت كل فيها فوران ركاير واقعي سوكي مكيدوري كيسمه تاتي راجي واقعي ونيرجيت لفعراراتين دبيلو في التميل لك كيسو مننا النفط دبلي سدين سجلين نكاسدو خاننا واقعي هرنجرو نرجمو جياسا دي بودا غوتي أرجتا بيكو بكي أسكبي إلا سجاسي جاي مالو أمانتين جدا وانا دو فاجرا يا سوالدارا راكي سجدي روب دوه دامه إجدوف تاني بيشان كنا بتيرا نمي سارا بتوار جيرا إرجعنا دو فام نابتيرا مالي في النابتو بيتا أكن نابت النتي هجت بيتشوما نابتو يوجرني سنابتو كورنتي يوبده سنابتو حالبي يوبده سنابتو مالي في أكو من نابن نت هجت بي أسكابي كاركك يا بيشاول دارا رايت أكو بتي نابن كوبتي كابي هن كوسي نابتو يد إلا نما عمن تيرا انجري نما ديك دبي توكودا دبالي كوبتي كابي يا بيشان نايد يا بيشان نايد بيشان رايد سيدا بتو نرجينيد كان كوسا كوبا كهين نابتو يريبه Pakatora baba 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 ayah bagatora baba baba makina gadi robajira mana tu gadi robajira bishandu wamiti ayana gadi robajira lafatu gadi robajira nagada tu gadi robajira sagada tu gadi baba 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 raba baba 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 abiddi wa kayo warka kera robera amen 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 Ega anak erga tafud ini arra kuma kuran inkamne yomat innate wagaduhu miliena kuran kabd malifi koya malifi modeli soddoman kabnu asi an kuran anjadem modeli miliena soddoman kabnu asi kisinu jiramon injir yoma dabde diddaman nabdu يوم نبدأ ستسابي سنمه هركيسا مدوف تامين جتالاتا يوم نبدأ بروجكتين سنبنمه نمسي خايه هنمري بموانكي أكاسي نمسي وجنفا سبرا دابتا سيغرغارا هردسي دابا سديسي دربا آتيه ببرتف تامين جتالاتا منا تاير نميدو هركا كيسا ولي تريبا Ergato murasini kende fitata ela jora ke lale rawaqay jora ke arge rawaqay tullu shanirrananne saul amaname harreba sabarbach ya budeni jenne ya bishani jenne kajede inni harre barbadu fakamana akaf amaname kun yongar sabako video kan jedura kanke baranamni dimina nyaatu inni tullu rajir halafa ona baranamni tibsinyatu inni lafa ona rajira waaqayyo fe garo ked murikai ay injirtu atadana ya saul atigogada ya saul arkike duwada ya saul jorajirta samuel waeke wa mureka era amen memura meta era idame murikai ede samana watitin luka fayyada wangel fayyadam ati shirou dabde talukasi kaira waaqayyon sinjed gafa saul lufemul lannisun muakkajede qoda namticha sana luka sakese sana fidennani luka fayya anisine bobiyyi luka nyanne murama nyaate male standardi ma shekane burundo la masadi nyaate inni garu burundo kudan didama kan taw luko fayya dufe duratae galgalli ken tola amen jetalata foqi ma shekofi yana ma fakattu ground plus wani nan siar sammiti hanke burundo miti kanke luka amen jetalata shekofi ya fakattu brother biteti asin metra kurashan ishe metra shani kurani miti asin diddama asin shantama ela sitani makanke afate ciisa ያለውን ያደርጋል ያለውን ይፈጽማል
si kakate biragee waa waliin naameta asii gaafa galtu pilaanii diiga malee hankee himata waaqayyo isa siin jedhe hin raawwata fooqii si ijaaruu isaa dhimma waaqayyo mitiim kun nama 200 si keessaan ilaala ani isa kanan beekam isa si biraa hojjetu haadha hiyyeessa abbaa hiyyeessa warra waan qabne mana kee keessaa miindaa fudhatanii galu ameen jettaa laataati maal harka keessa qabime ati ana keessaan jedhime nama 300 jedhime tokko miindaa nyaata jedhe ma jaf jetteen jedhin raafami jedhe ana keessaan jedhe ana keessaan jedhime nama 500 nama 1,000 nama 500 nama 2,000 3 4 5 jolle me ayyaana waggaadhaaf 500 dabalaa feetta hanke akka warra gudunfamtu miti jolle me ayyaana waggaadhaaf 1,000 deposit irra kaa'aa feetta maaliif waaqayyo si guddise waan ta'eef biyyaaf nyaata taata siin jedha waaqayyo biyyaaf nyaata taata warra baay'ee askabii harka kee hambiyyaa fuudhee harka kee irra kaa'eera hambiyyaa fuudhee harka kee irra kaa'eera ililleedhaan harka walitti reebbaddaate maaliif taata eebbaaf taata ergaan tokko kaleessa sinii dhufeera fayyinni lafa kanaa namni sumunii kaffalee hin jiru marraatti gatii fayyeef dibata yoo eeggii fayyee dibata bitatee gala malee dura bitata miti addanatti saantima tokko kaffalee namni seexanni keessaa bahee hin jiru cabaasaas naafasaas hospitaala waaqayyoo kana namni faranka kaffalee addanatti fayyee hin jiru ilaamee sittiin hima duwwaa yooti taate mana kanatti duwwaa siin godhu waaqayyo abbaan caaluu fanniise ameen jettaa laata waa baay'ee of keessaa qabna hanatee bifamtu garuu hamma kadhatte miti hamma dibata bitatte miti hamma fawsii kee miti hamma facaaste abeet hamma facaaste mee hundi keessan jedha hamma facaaste ila rakkinni kiristiyaanaa kana dhaborumaaf qabadhaa yesuus akka jedhe waa'ee lafa qoraattii sinan dhiisa waa'ee dhagaa sinan dhiisa hunda isaa beektu tokko lafa maalii irra bu'eedhe lafa gaarii mee hundi keessan lafa gaarii jedhame maal irra bu'e ilaa inni kan keeti ameen hin jenne gaashaadha inni kan keeti hanna aarsu isa bu'ees miti meeqa baafateedha 30 60 mee dhaabadhu mee bulees dhaabadhu dhaabadhatis lafi maalidha lafichi maalidha lafa gaarii lafa maaliiti yaa lafa maaliiti egaa ani isinitti raaju tokkoof meeqaadha jedhanii meeqaa jalqaba tokkoof meeqaadha maaliif tokkoofo lafichi garuu maalidha maaliif kan kee oo 100 baasaan komaa 30 baase jettee beektaa lafichoo gaariidha lafichoo yesuusi lafichoo qajeelina qixxeoo dhaabani minaanichoo sanyii gaariidha siluma saayyuu han darbatame sanyii gaarii han bu'e lafa gaarii lafuma gaariirra asii 30 asii 60 asii 100 lafuma gaariidha asii bajaajiidha asii ayruufiidha asii tasaabiidha lafuma gaariidha asii taaksiidha miilaan deema asii makiinaa manaa qaba asii mooropilaaniidhaan garuu lafuma gaariidha maqaa gooftaa yesuusiin har'a hin jijjiirta ameen jettaa laata mee lafa gaarii irra bu'e kan koo jedhime kan kee mee qabaa ofii kee dubbaddu ansiin dubbaddu kan kee mee qabaa dabaleen jedha kan kee mee qabaa lafa maaliiti araaruma dhufte waldaa maraaraa dhufte qixxeema fayyite tokko waggaa dhufusi siimaaf kadhatamuu dhufta sittin himan siimaaf kadhatamuu dhufta sii darba miti tokko garuu makiinaa fiddee dhufta tokko immoo awurooppilaaniidhaan dhuftaan keenyas dhumaa jira naqamtees dhumaa jira ameen jettaa laata mee kaa dhaabaddaa ishee kana irrattan karadhaan 30 jedhame maqaa yesuusiin jedha na biraa haftaa jedha 60 jedha maqaa yesuusiin jedha na biraa haftaa jedha Yesuus akka jedhe Phexrosin kanaaf ani isa furadhe yaa gooftaa waan hundumaa dhiisnee si duukaa buune maal arganna laata jedhe waaqarratti jireenya bara bara lafarratti dachaa
dhibba jedhe ameen jettuu laata dhaggeeffadhu waggaan raasii kadhata moo galata dhuftati akka dingataa naasein aari dhimbii ameen jettaa laata nama duwwaaf harkarree bu'aadhaafis harkarree bama ameen jettaa laata waggaan raasii kadhata moo galataaf dhuftaan jedhe ila abbaan chaappaa baatee si bira dhaabachaa jira ila abbaan hafuura baatee si bira dhaabachaa jira ameen jedhame maal fiddee dhufta maal fiddee dhufta haati manaa akka hidhime dhuga ba'umsa sana miti abbaa manaa koo mataa naannessu inni dhiira isa ollaa miti haadha manaa koo mataa naannessaa ishee fuungaluu maaliif gararraa dhaacetee dhufe waan ta'eef gaafa waaqayyo si godhaati haadha manaa kee fuungalu abbaa manaa kee fuungalu maqaa gooftaa Yesuusiin as qabe harka kee wangeela jedha an 30 irra siin kaa'u an 60 irra siin kaa'u an kiraa irra siin kaa'u an liqii irra siin kaa'u an eegee irra siin kaa'u bakka eegee mataa bakka liqeeffachuu liqeessu bakka dudduubaa fuundura bakka 30 fi 60 dhiibbaa harka keetti sii maxxanseera sii maxxanseera sii maxxanseera waaqayyo isin haa eebbisu harka keessa walitti reebaa galateeffadhaa ta'a Noora